Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An sagaleen teef atillee meetahi akkasumatti sagalee shirtahiif sagalee tana dhagaa irraa wal dhageessisa sagalee dirmachuu madrasaa bilaaleetiif irratti dhiifnu ofirra keenya liqeen madrasaa bilaal numaatu kafala waamicha maqaa rabbii guddaatiin isin yaamame kana akka irratti hirmaattanii jenna. Madrasaan bilaal kan magaalaa guddoo Harar keessatti argamu madrasaa kana liqii guddaatu irra jira kan irraan galfamina toora miliyoona 30 gayuutu irra jira. Madrasaan bilaal kan jalqabe itti baratamaa ture barattoonni heddummachuun guutamnaan kan lammaffaa deeniin bite mana barumsa gamoo of keessaa qabu akkasumatti illee kan sadaffaatiillee deeniin bite. Kanaaf deenii hedduutu sheekota keenya irra jira. Yaa hawaasa keenya kan islaamaa madrasaan kun ilmaan keessan abdiin fuula duraa ijoolleen fuula duraaf dooktar piroofeesar ulamaa idaa'ii injiinara bulchitoota biyya kanaan deemuu ta'aniitu madrasaa kana keessatti barachaa jira. Eegaa ayaa hawaasa islaamaa kan idilaa addunyaa irratti argamtan isin yaamaa jira madrasaan bilaala ulamaa inteenyaas akkana jechuudhaan dubbatan barana baadiyyaan teenyaas ni da'iifte sababuma kanaan naggaatiin teenyallee ni da'iifte. Kanaaf isin ilmaan keenya kanneen biyya alaa keessatti argamtan waan abbootiin teessan irraa da'iifteef jecha irkoo taatanii fi akkuma abbootiin teessan irkoo diinii taatetti isinis irkoo taatanii fi deenitan akka irraa kafaltan isinin janna. Baatii sadinuuf qaban waan ta'eef tanaafuu akka deenii nu gargaartan jedhana ulamaa inteenya yaa hawaasa islaamaa kan idil addunyaa irratti argamtan barattoonni madrasaa bilaalis akkana isinin jedhan kunnoo nuti ilmaan hawaasaa bikka itti baranuu dhabnaan liqiidhaan muraa nuuf fudhan waan ta'eef rabbiif jecha deenii tana akka irraa kafaltan isinin jedhanna. Madrasaan bilaalis akkana jedha ani keessanuma ilmaanuma keessaniitu na keessatti barata kanaaf akka narraa kafaltan jedha madrasaan bilaala. Ulamaa inteenya arraan tana wanni laaftuun aswaan hin dhaabne jedhana kan akka sheek Ahmad Watar itti aanaa sheek Adam Tulaa sheek Musaa Su'aalaa sheek Jamaal Abdullaa sheek Abdulatiif Mataan sheek Usmaan Durri sheek Mahmad Arroolee sheek Jamaal Ordaa sheek Jamaal Haaji Munashid Anas Muhammad Munashid Najjaash Ustaas Umara ulamaa'in harargeedhaa akka jirtutti madrasaa kana deeniin akka irraa kafalam jechuudhaan ta'anii walgeena. Wanni ajaa'iba namatti tahu sheek Ahmad Watar dubbii madrasaatun isa yaachifnaan wallah maallaqa kishaa qabu guutuu fuudhee madrasaadhaaf naqee akkasumattis risiitii inni maallaqatti galchee hawaasa islaamaa guyyaa jummataa masgida Imaam Ahmad keessatti garsiisuudhaan hawaasni islaamaa onnatanii waan qaban kannan isinis mee hawaasni islaamaa idil addunyaatti argamtan egaa guyyaan hadhaan tanaa guyyaa khayratti wal dorgomanii fi zaalika falyatanafasil mutanaafisuun. Kanaaf yaa hawaasa islaamaa madrasaan bilaal eega rabbiitii isinumaatu irraa kafala jedhana. Ijoolleen shamarranii isin agartan kun barattoota madrasaa bilaal keessatti baratan akkana jechuudhaan dubbatan ayaa hawaasa keenya kan islaamaa hoggantoonni madrasaa bilaalii fi barsiisonni madrasaa bilaala akka qulqullina barnootaa irratti fulanuuf deebisan yaaboomee yaada diinii kana irraa nuuf buusaa akkana isin jedhan ijoolleen madrasaa bilaala barsiisonni hundinuu yaada diinii kun waan irra jiruuf tanaaf mee yaada diinii tana akka irraa buustan ayaa obboleewwan keenya qaqqaalii ayaa hawaasa keenya kan islaamaa kan idilaa addunyaatti argamtan akka diinii tana irraa kafaltanii bilisa taanee akka barannu jedhan barattoonni madrasaa bilaala keessattuu bootaa sadaffaa isin agartan tana kan madrasaan diiniidhaan fudhate kana adawwiin amantii islaamaa fudhachuudhaaf carataa gubbaan goonaan waan feene haa dhabnu jechuudhaan bikka feene finnee kafalle jechuudhaan abdii hawaasa isaanii iftuu bakaanii akkasiin lafa bareedduu isin agartan tana madrasaan bilaal liqinaan fudhate abdiin isaa eenyu akka kafalu waan beekuuf jecha hawaasa islaamaa idila addunyaa jiru kun osoo jiru ani duba gartee kophaa qullaa hin nafu jechuudhaan madrasaan bilaal lafa sadaffaa tanas fudhate. Egaa duba dubbiin amma isiniif odeessaa jirru dhara osoo hin tahin dhuftanii ilaaltanii ijaanuu agartanii ajaa'ibtanii dhuga baantan jechuu dandeessan. Egaa duba akkuma ijaan agartan tana madrasaan bilaal guyyaa hadhaan tanaa kan isin dura dhaabbatee nagargaaraa isinin jedhu kana isinuu gaa kiisha keessan waan qabdan cufaahu kan danda'u irratti hirmaatee kaanis toora akkaawuntiidhaatiin gargaaruu danda'a. Madrasaa bilaal liqii isaa irratti hin dhiifnu ofirra keenya jechuudhaan
dirqama dhootanii lafaa ka'an hawaasan islaamaa. Egaa kanaafuu ayaa ummata islaamaa kan idil addunyaa irratti argamtana hundumtu keessanuu akka dandeessaniin akkuma dandeessisaniitiin madrasaa kanarraa liqii akka kafaltan maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Egaa akka waliigalaatti liqiin guyyaa irraa kafalamuu deemu Ogost 26 fi 27 keessatti akkasumattis hagayya 20 irraa eegalee hanga hagayya 21tti akkanii fi liqiin madrasaa Bilaal sassaabamee irraa kafalamu jechuudhaan ulamaa'in keenyaa fi daa'iwwan keenyaa fi munashidoonni keenya hundinuu koreen madrasaa Bilaal hundinuu ka'anii gama keessan imalaa jiran. Kanaafuu obboleewwan keenya kan islaamaa kanneen toora aappii onlaayinaa imootii fi waasaappiin akkasumatti zuumiin barachaa jirtan guyyaa isaan dhufanii hulaa isinitti dhadha'an akka hulaa nurraa bantan jechuudhaan dubbatan. Kanaafuu obboleewwan keenya kanneen karaa biraatiinis gargaaruu barbaadan kan rabbiin isaaf laaffises kunnoo akkaawuntii tanarratti galchuudhaan liqii tana irraa galchuu dandeessan. Baankii hojii gamtaa 1048 baankii zamzam duwwaa 23 duwwaa takka baankii hijiraa 2456 duwwaa takka baankii daldala Itoophiyaa 53 duwwaa 4 jenna. Baankii Awaasha duwwaa 14 duwwaa takka. Kanaaf ayaa hawaasa islaamaa kan idil addunyaatti argamtan namoota waan dandeessan karaa kanaan madrasaa Bilaal liqii tana irraa kafaltanii kanaa miti kana daran calaa akka gootan hawwii guddaa qabna jedhana. Egaa qophiin amma isiniif odeessaa jirru qophii deeyinii madrasaa Bilaal ni galchina kan jaamuudha. Irratti hin dhiifnu ofirra keenya jedhanna. Irratti hin dhiifnu ofirra keenya. Indifnu,